Akkam jirtu abdiidha miiltota eegirra chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Ka wajjin ilaallu akkamittiin ittu messaging webii kam message waliif daddabarsanii kan salphaate hojjechuu dandeenya jedhudha jechuudha. Kana gochuudhaafi wanti nuun as keessatti ilaalu yookaan immoo bu'uurri barumsa keenya maalidha? Taatee tokko irratti hundaa'uudhaan yeroo namni tokko barreessu barreeffama sana akka liistii godhuudha malee generally messaging app hojjechuu miti jechuudha. Akka kanatti akka hubattan hin barbaada. Duraan dursaas keessatti wanti nuun goonu maalidha? HTML keenya keessatti wanti nuun gochuudha qabnu jalqaba irratti scriptii sanadha kan nuuni JavaScript akka inni waan ta'utti bakka kanatti maalna scriptii jenna jechuudha. Scriptii erga goone booddee source isaa keenya sourcein isaa maalidha? Maqaan isaa JavaScript jedhee jira jechuudha. JavaScript.js jenna jechuudha. Kan erga jennee booddee kun egaa maal goona jala isaa keenya jechuudha. Yookaan immoo gararraatti hojjenna jechuudha ma waan hojjennu. Kanaaf iyyuu egaa wanta namni sun barreessu bifa unordered listiidhaan akka inni kaa'u barbaadna sababii ta'eef UL jenna jechuudha. UL erga jennee booddee UL kana keessatti wanti nuun laannuuf yoo jiraate ID qofadha jechuudha. ID kenninaafi ID dhaa fi type isaa jechuudha. ID erga laannee fi booddee ID kana keessatti immoo maal jenna kun egaa ergaa isa namni sun erguudha jechuudha. Ergaa sana jenna. Sanan jedhanii as keessatti jechuudha. Kana booddeesitti immoo type isaa maalan jedha? Type isaa naniin godha jechuudha as keessa. Sababiin isaa waan bukkeedha sababiin hin barbaanneef jechuudha. Kana ergan godhee booddee amma gaa ergaa sana wanti bakka ergaan sun ta'u erga hojjennee booddee immoo inputidha kan nu barbaachisu yookaan immoo userii sana harkaa immoo ergaa sana fuuchuun ni dirqamadha jechuudha. Ergaa kana fuuchuudhaaf immoo bakka kanatti ID goone maal goona? Ergaa namni sun ergaa jiru as ta'ee fi ergaa jenna as keessatti. Erga jennee booddee as keessatti immoo placeholder ilaannaaf ergaa kee barreessi jennaan jechuudha. Amma gaa bakki kuni bakka maalitti barraa'udha jechuudha. Bakka ergaan suni itti barraa'udha jechuudha. Amma namni kuni ergaa isaa bakka itti barreeffatu argateera. Bakka itti barreeffatu argatu iyyuu malee immoo sendii gochuu hin dandeenye yookaan immoo erguu sababii hin dandeenyee fi maal jennaa bakka kanatti dhufne batanii goona jechuudha. Batanii kanaan immoo ID laannaaf batanii kanaaf immoo bataniin kun maalidha? ID isaa ergiidha jechuudha. Sababiin isaa kan sendii nuuf godhudha sababii ta'eefi ergii jennee goona jechuudha. Fakkeenyaaf ergii jenna bakka kanatti immoo. Amma gaa generally maal gooneerra wantoota nu barbaachisan hundumaa gooneerra jechuudha. Namni tokko yeroo inni ergaa isaatti barreessutti maal ta'a? Ergii yeroo inni jedhutti gararraa kanatti dhufe ergaan sun maal ta'a? Toora qabata jechuudha. Bifa maaliitiin? Bifa unordered listiitiin akka inni ta'u gochuu barbaanne sababii ta'eef jechuudha. Erga kana goone booddee itti fufnee wanti nuun goonu maalidha? Bakka kanatti variable tokko variableota amma gaa elementoota sirra jiran access gochuu barbaanne sababii ta'eef variable create goona jechuudha. Ammas keessatti egaa wanta sana documentii sana argachuun keenya dirqamadha sababii ta'eef yookaan immoo elementoota kana sadan isaanii argachuun dirqamadha sababii ta'eef maal goona bakka kanatti dhufne variable create goona jechuudha. Variable nuuni jalqaba goonu maalidha? Ergaa sanaaf goona jechuudha. Ergaa isa sanaa fi variable erga goone booddee document get element by ID. ID isaa maalidha? Ergaa sana jedhee jira jechuudha. Kanaaf bakka kanatti ergaa sana jedha jechuudha. Ergaa sana erga jennee ergaa sun bakka inni itti barraa'u keessatti elementii eda'uudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha inni kun. Kan erga goone booddee immoo text boxiin sun immoo maal jira? Text boxichi immoo maal jira? Ergaa jedhee jira jechuudha. Kanaaf bakka kanatti akka hubachuu nu ta'utti maqaa isaa wal fakkeesse malee maqaa garaa garaa fayyadamuu dandeessu jechuudha isin. Kana erga goone booddee element get by ID as keessatti ergaa jenna. Erga kana goone booddee amma immoo sadaffaa fi xumuraa maal argachuu qabna? Ergisa jedhu kana argachuu qabna jechuudha. Yookaan immoo batanicha ergisa jedhu sana goona jechuudha. Sitti immoo kana booda document.get ergi jenna jechuudha. Kana erga goone egaa booddee amma elementoota sana sadan isaaniiyyuu arganneerra. Amma gaa bataniin sun yeroo kilikii ta'uttidha jechuudha wanti nuuni eventii nuun addii gochuu barbaannu. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jenna? Add event listener jenna jechuudha. Event listener addii goona jechuudha ammas keessatti. Event listener kana keessatti immoo taateen mudatu maala? Taatee yeroo bataniin suni kilikii ta'uudha jechuudha.
yeroo kilikii ta'u immoo maaltu taasa jedhuuf immoo functionii as keessattiitu define goona jechuudha. Yeroo wanti sun kilikii ta'u elementiin haaraan tokko dhalachuun dirqaman jechuun UL isa sila jenne kana keessatti UL kana keessatti amma listiin ta'ee jiru tokko hin jiru jechuudha. Listiin jiraachuu qabaata jechuudha. Sababiin isaa message sana wanti nun gochuu deemuuf jennu maalidha? Listii gochuuf deemaa jirra sababii ta'ee fi wanti listii ta'u jiraachuu turre jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu as keessatti maal goona gaa ergaa haaraan jedhan. Ergaa haaraa kana keessatti maal godha jechuudha? Inni kun immoo dokumenticha keessatti dokumentii HTML sana keessatti tutu elementii haaraa maal godha? Create godha jechuudha. Kanaaf iyyuu elementiin jedha jechuudha. As keessatti ganni kun maal gochuufidha kan inni nu gargaaru? Elementii haaraa create gochuuf nu gargaara jechuudha. Elementii maali create godha? Listii kan inni nu godhuuf immoo li jenna jechuudha. Erga kana goone elementiin sun immoo maal of keessatti qabata jedhuuf immoo bifa kanaan maal goona? Ergaa haaraa sana fuunee gara maalitti goona? Inner HTML keessatti waan inni godhu goona jechuudha. Inner keessatti waan inni gochuu qabu maal ture? Elementii isa namni text box irratti barreessu sana maal godha? Fudhata jechuudha. Text box irratti isa barraa'u fuudhee maal irra godha? Listii keessa galchaa jechuudha. Text boxiin keenya immoo maal jedhee jira? Ergaa jedhee jira jechuudha. Waan inni isaa kanaaf iyyuu asiisi ergaa jennee argannee jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal goona gaa? Value ergaa kana irratti yookaan immoo text kana irratti barraa'u maal godhanni hin fudhata jechuudha. Erga fuudhee booddee bakka sana kaa'aa jechuudha. Unordered listii kana keessatti dabaluudha jechuudha. Unordered listii kana keessatti dabaluudhaaf immoo yookaan immoo bakka kanatti sila utoo akka Java akka HTML itti barreessina ta'e bakka kanatti list itemiidhaan bifa kanaan seensisuu kan inni qabnu ture. Garuu amma gara karaa JavaScript gochaa irra sababii ta'eef maal gochuutu nurra jiraata jechuudha. Ergaa achi keessa galuu qabu sana maal goona? Appendii gochuu yookaan immoo attachii gochuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kana yoo ta'e malee maal hin ta'u? Display hin ta'u jechuudha. Akka fakkeenyaatti amma ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Refresh yeroo goone amma fakkeenyaaf as gubbaa irratti wanti nuun barreessinu ergi yoo jenne wanti ta'u tokko hin jiru jechuudha. Garuu wanti barbaadamu maalidha? Wanti suni appendii ta'utu irra jiraata jechuudha. Yookaan immoo achi keessatti eda'amuutu irra jiraata jechuudha. Ergaan sun ergaan inni kamii? Ergaan inni haaraa dhufee galu suni elementii create ta'e yookaan immoo list item create ta'e sana keessatti galuutu irra jiraata jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo maal goona jechuudha? Ergaa sana yookaan immoo ergaa sana yookaan immoo unordered listii kana jechuudha. Unordered listii kana maal gochuutu qabna jechuudha? Appendii achi keessattitu appendii gochuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu ergaa sana jennee maal jenna? Tuqaa keenya appendii goona jechuudha. Append child jenna. Append child erga jennee booddee immoo maal goona? Akka child isaatiitti tutu attach itti gochaa jirra jechuudha. Unordered listii sana keessatti. Unordered kana listii kana keessatti akka waan child isaatiittidha kan inni appendii gochaa jirru yookaan immoo attach gochaa jirru jechuudha as keessatti. Garuu immoo maal attach gochaa jirran jedhamus immoo beekamutu irra jiraata jechuudha. Wanti attach gochaa jirru maalidha? Ergaa isa maalidha? Ergaa isa haaraa sanadha jechuudha. Ergaa isa haaraa sana maal goona jechuudha? Attach gochaa jirra jechuudha. Amma kanaaf yoo erga kana goone amma yoo refresh goone dhiifama as keessatti wanti nuun barreessinu ergi yoo jenne asitti dhufee mul'ateera jechuudha. Ammas yoo wanta bira barreessine inuma fudhatan. Garuu ammas maal ta'eera? As keessatti barreeffamni hafaa jira jechuudha. Barreeffamas keessaa kana maal gochuutu nurra jiraata jechuudha. Akka inni keessaa badu gochuutu nurra jiraata jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo ergaa isa jedhu yookaan immoo text boxichi ergaadha. Ergaa kana fuunee maal goona jechuudha? Value isa maal goona? Value fuunee keessaa haqna jechuudha yookaan immoo duwwaa goona jechuudha. Amma haala kanaan maal ta'eera jechuudha? Value achi keessa duwwaadha jechuudha. Amma yeroo nuuni wanta ta'e tokko galchinu maal ta'a jechuudha? Wanti suni fakkeenyaaf akkam jirtu yoon jedhee ergi yoon jedhee as keessatti asirratti dhufeen barraa ergaan sun immoo maal ta'eera? Keessaa badeera jechuudha. Amma as keessatti wanta biraa gochuu nan danda'a jechuudha. Haala kanaani appendii gochuu yookaan attach gochuu ni dandeenya jechuudha. Subscribe godha enne yoo ergine inuma dhufee galaa jechuudha. Bifa maaliitiin galaa jirama jechuudha? Bifa message kan fakkaatu jechuudha. Yeroo barreessinutti toora isaa qabate jechuudha.
Messaging gaappii hojjechuudhaaf dirqama database irra taa'u qaba. Kana garuu akka fakkeenyaatti item haaraa create gochuudha jechuudha. Kan inni as gubbaarratti isinitti argisiisa. Haa ta'u malee ammas immoo wantoota tokko isinitti argisiisuu barbaada jechuudha. Akkamitti akka inni elementiin achi keessa jiru akkaataa inni itti dabalaa deemu jechuudha. Akka fakkeenyaatti refreshing godha. Refresh yeroo godhu kanatti bakka kana akkuma argaa jirtanii unordered listing kun maal hin qabu amma value tokko hin qabu jechuudha. Yookaan immoo list itemii tokko keessa hin jiru jechuudha. Garuu yeroo nasii barreeffama tokko eda'utti achi keessatti wanta tokko dhufa akkam jirtu ergi yeroo jedhutti maal ta'a jechuudha. Barreeffamni tokko dhufee bakka sana qabata jechuudha. List itemiin tokko dhuftee as keessatti create ta'a jechuudha. Amma ergin jedha as keessatti amma waa ta'eera jechuudha. Laakuun as keessatti akkam jirtu kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf qubee aduu waayoon barreessee ergi jedhee maal ta'a bakka kana akkuma argitanii dabalaa deemaa jechuudha. Naannoo kana ilaalaa isin yeroo nasii barreeffamicha dabaluu jechuudha. Dhufee seeneera jechuudha barreeffamaan barreesse. Haala kanaanitu JavaScript fayyadamnee elementoota HTML kanneen biraas maal gochuu dandeenya jechuudha. Create gochuu dandeenya jechuudha elementoota. Haala kanaanii as keessatti kana akkasiin hubattanidha. Kana fakkaata dure yaadaaf qeeqa jiru komentii gubbaanuuf ka'a. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma kutaattaan wal argina.